Ayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunar doktota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Har'aan tana gaa aappii tokkoon isin barsiisa. Aappii ajaa'ibaa tokko jechuudha. Aappiin keenya kunis har'aan tana aappii kinimaastara jedhamuun hoggaa viidiyoo hojjette. Kun kinimaastara jechuun isa kana. Aappii kanaan hoggaa viidiyoo hojjette. Viidiyoo keetii irratti maaltu si beektaa? Haala kanaan jechuudha. Haala argaa jirru kanaan kinimaastara hoggaan fi isaan viidiyoo hojjenne. Mallattoo isaan dura arrafete viidiyoo keenya irraa jechuudha. Kun akka argaa jirtu kanatti ilaala. Kun akkanatti jechuudha. Mallattoo kana nuu fida. Deebitee viidiyoo kana akka inni binni sirraa arrafinne godhuu yoo barbaadde akkam godhuu qabda ka jedhu har'aan tana waliin ilaalla inshaallahu ta'ala. Kun haala kanaan gaa akkanatti irraa kuchifte jechuudha. Irraa kuchiftee irraa balleessite nagaya godhatte jechuudha. Viidiyoo kan kakkareen akkas ture san kun ammaan tana asirratti kinimaastara irraa badee jira jechuudha. Irraa guutumaan guututti irraa balleessina jira jechuudha. Kinimaastara kun hin qabu jechuudha. Haala kanaan akka inni hin qabne irraa godhachuu dandeenya jechuudha. Aappii tokko fayyadamuudhaan. Aappiin sunis kamiyannaani kun aappii kinimaastara kanarraa balleessuu barbaadde kun amma lakkoon viidiyoo amma lagartee kaniin isaan hojjedhe kun lakkoon ammaan tana gartee kaniin isaan hojjedhe jechuudha. Kun kinimaastara irraa hin qabu irraa badee jechuudha. Guutumaan guututti irraa badee jira jechuu dandeenya. Haala kanaan gaa aappii kana argachuudhaaf tokkoffaa duratti dhuftee pilaastoorii keessa seenta. Pilaastoorii dhuftee asirra dhufteeti akkana dhuftee asirratti maal jettee barreesse beektaa? Iddoo sarchi baali kanarratti kun akkanatti godhatteeti aappii tokko barreessita. Maal jettee barreessita? Viidiyoo jettee akkanatti kun olaal viidiyoo jettee water video water mark remove jettan remove kun asuma duratti si baaseera kun akkanatti dhawata aappii tokko irratti dhawata kun haala kanaan akkanatti dhawata aappiin kana kun aappichinis kana ati gaa hoggasan yeroo jalqabu fattuu install godhu sinjaa haala kanaan oppiin jedhaa keessa seen uumama fakkeenyaaf kun aappii viidiyoo watermark tokko irraa balleessuu barbaada jechuudha. Haala kanaan keessa seentaa aappiin akka kanas si baname isa xiqqoo ni eegdee nu obsita. Aappicha keenya hoggaa kanatti nu baname asiin gaa aksan ofirraa dhawitee beeksisa wayii xiqqoo fida kanatti irraa dhawitee kun ammaan tana laa remove godhuu watermark san dhiyoo irraa barbaadde jechuudha. Kun hojjetatti remove watermark jedhamee yookaan irra gadhoo itira tokkoof. Sana booda gaamma viidiyoo gartee akka watermark irraa balleessu barbaadde san qofa fidatta. Mee viidiyoo sana waa ilaallu viidiyoo tokko waa ilaallu eessa gadi dhawna viidiyoo kirimaastara gadi dhawna jettee watermark kun amma kan akka ormoo gartee watermark qaba. Kun kan maaf deddu gaamma kun kana laa ni gartamete amma watermark qaba jechuudha. Amma viidiyoo kanarraa watermark barreessuun barbaade akkamii godhuu qaba kun amma kun akkanatti tuqaa takka irraa qaba. Si baasa kun akkanatti haala kanaan si baasa kun ola akkanatti sana dorgattee itti getteessita asirra dhuftee akkana goota akkanatti harkifta sanboota kun akkanatti irra bal'ifta jechuudha. Irra bal'ifta kun akkanatti irra bal'ifatta haala kana hoggaa irra bal'ifta waan tana irra qixxeessa jechuudha. Likkii watermarkii sanarratti gartee akkana qixxeessitee sana booda watermarkii kan kee sanboota ati kana waan tokko godhuus barbaachisu viidiyoo qofa gartee seef godhuus barbaachisa. Viidiyoo qofa gartee seef godhachuu barbaachisa. Haala kanaan gartee viidiyoo seef godhachuu si barbaachisa. Akkanatti irra qixxeessee seef achitti viidiyoon ta'e achitti akka seef godhatta viidiyoon ta'e qofa. Kun achitti hanga barbaadde godhattee seef godhatta. Kun amma seef ta'aa jira. Obsaan eeggannee jechuun amma viidiyoon keenya jedhamutti gartee amma seef nu ta'ee viidiyoon keenya nu gabbuutti bilbila keenya keessatti. Obsaan eegganna removing watermark please wyatt sinja kono obsaan eeggaddu sinjoo jedhe gaa amma gartee watermark viidiyoo fite siidha amma sitti gaa viidiyoon isin dheerata waan ta'eef xiqqoo irraa stop isin godhe isin booda isin deebisa haara kanaan kun amma stop irraa godhe isin deebisa inshaallah.